Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraana kibbaa fi giddu galaa keessatti diinaa adabuun injifannoo boonsaa galmeessuu beeksisee jira. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa keessa socho'u ganama sa'aatii 11 irraa hanga sa'aatii 1:30tti aanaa Gumii Eldaalloo ganda Malkaa Guubaatti waraana biltiginnaa kan kaambii keessa ciisu itti marsee haleeluudhaan 9 ajjeesee 11 ol madoo cimaan adabee jira. Oduma wal fakkaatuun guyyuma kaleessaa waboon zoonii giddu galaa humni furgaatuu Risaala Gamagor aanaa daandii magaalaa Gincii bosona Cillimoo keessatti humna diinaa FCR tokkoo fi Isuuzii tokkoon magaalaa Jalduu irraa gara Gincii fiigaa turtetti haxxee hidhuudhaan FCR tokko guutumatti barbadeessee jira. Lola kanarratti humna diinaa irraa nama 30 du'aan kan adabe yoo ta'u, kan hafe ammoo madoodhaan laaqamee konkolaataan jala gurrachaa turan. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wallaggaa Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa humna diinaa irratti fudhachuu beeksise. Humna weerartuu uummata Oromoo dararuuf qindoominaan bobbaatee godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo ganda badhaasaa Dhiidheessaa keessatti bakka addaa Yaayyaa jedhamtutti loltoota PP haleeluun 43 ajjeesu madoo hedduun adabee loltoota 2 harkaan qabee jira. Meeshaalee garaagaraa akkasumas hidhannoo dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Gama meeshaatiin kilaashii Turkii 16 hidhannoo waliin qawwee EKM 14 hidhannoo waliin bireenii 2 fi jorooroo bireenii hedduu rasaasa waliin diina irraa fuudhuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Oduma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa Qoonyaa Gujii Lixaa Cibraan Maddaal Budaa Buttaan Haroo Walaabuutii fi Dhawaa Baasurii waliin ta'uun ganama sa'aatii 12 irraa kaasee aanaa Qarcaa ganda galeessaa sokkee iddoo addaa gaara Xaaxxee jedhamtutti haxxee hidhuudhaan waraana PP ajajaa dhibbaa kan maqaan isaa Ayinaala Mukriyaa jedhamuu fi loltoota PP 29 battalatti ammoo ajjeesu 33 ammoo madoo damdammii hin qabneen adabee jira. Hidhannoolee akkasumas meeshaalee garaagaraas diina irraa hiikee jira. Gama meeshaatiin qawwee EKM 2 raadiyoo koolii 1 rasaasa kilaashii 450 kan bireenii 230 kazinaa 6 hidhannoo guutuu 2 qorichootaa fi uffataalee garaagaraa bilbiloota garaagaraa wajjin irraa hiikuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ittuma fuudhaan aanuma kana ganda galeessaa Dibbisaa irraa humna birmannaaf dhuftu iddoo addaa gaara looteetti lola keessaa humni furgaatuun Buttoo Haroo Walaabuutii fi Dhawaa Baasurii haxxee itti hidhuudhaan osoo isaan reefka isaaniitii fi madoo guurratanii garagalaa deebi'aa jiranii barbara itti buusuudhaan tumsitootaa fi leellistoota impaayera Itoophiyaa kan tiksitu gootichi Abdii Sabaa waboon 26 battalatti irraa yoo ajjeesu 31 ammoo madoo damdammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin qawwee EKM 3 hidhannoo guutuu wajjin boombii takka rasaasa kilaashii 1230 uffataa fi bilbiloota garaagaraa wajjin irraa hiikuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Dhimma nageenya Oromiyaa ilaalchisee odeeffannoon hooggantoota badhaadhina Oromiyaa kennaa jiru kan wal faalleessu ta'uu isaa ifatee jira. Ministeera nageenyaa fi miseensota caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a akka jiranitti bara darbe aanaaleen Oromiyaa walitti bu'insa qaban muraasni jiraatanis yeroo ammaa Oromiyaa keessatti zoonii 8 balaa nageenyaa jala jiru jedhe. Itti gaafatamaa waajjira Koomishinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin mootummaan waraana bilisummaa Oromoo laaffisee jira jedhe. Itti dabaluunis rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa furuuf humna fayyadamuu malee filannoo biraa akka hin jirre mootummaan naannichaa ni amanu jedhanii jiru. Haa ta'u malee yaadni obbo Haayiluu Addunyaa yaada ministeera mootummaa nageenyaa fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a walgahii idilee caffee tibbana gaggeeffamee fi gabaasa dhimma nageenyaa waliin wal qabatu irratti mufannaa qaban ibsanii jiru. Gabaasni nageenya poolisiif dhiyaate poolisiif kan wal hin simanne ta'uu kan ibsan obbo Taayyee Danda'a bara darbe godinaalee Oromiyaa keessatti bakki walitti bu'insi itti uumame muraasni jiraatanis yeroo ammaa naannoon Oromiyaa 8 balaa nageenyaa jala jiru jedhan. Obbo Taayyeen lakkoofsi miidhaa lammiilee nagaa fi qabeenya isaanii irra ga'e kan dhiyeessan yoo ta'u, kunis gabaasa waggaa caffeef dhiyaate keessatti akka hin hammatamne ibsanii jiru. Fakkeenyaaf Shawaa Kaabaa keessatti lammiileen nagaa 210 ajjeefamanii namoonni 109 miidhaman manneen 529 gubatanii loon 410 qalamanii jiru. Birrii Itoophiyaa biiliyoonota 1.5 saamamanii jiru. Manneen barnootaa 195 cufamanii barattoonni 75,000 ta'an barnoota addaan kutanii jiru jedhe.
Rakkoon Shawaa Kaabaa akkanatti yoo hammaate Gujii fi Wallagga keessatti hammam hammaataa gaaffii jedhu obbo Taayyeen gaafate. Yaada obbo Taayyee kanarratti kan walii galan miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa fi badhaadhinaa kan ta'e Hangaasaa Ibraahim akka jedhanitti hanga mootummaan federaalaa poolisii dabalatee hooggantoota naannoo Oromiyaa buqqusitti rakkoon Oromiyaa keessa jiru hin xumuramu jedhan. Haa ta'u malee warri dhimmicha irratti yaada kennan mootummaan federaalaas qaama rakkoo kanaati jechuudhaan dubbatan. Jiraattonni naannoo Oromiyaa yaada isaanii Addis Istaandaardiif kennan naannichatti manni gubachuu, saamichaa fi lubbuu namaa darbuuf humnoota mootummaa komachuu isaanii gabaafamee jira. Gama biraatiin dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ibsa naannoon Oromiyaa kenne akka hin fudhanne VOA'tti himanii jiru. Itti dabaluudhaanis injifannoo waraana bilisummaa Oromoo argate kanatti akka hinaafan ibse. Keeniyaan feesbuukiin haasaa jibbinsaa qolachuuf tajaajila addaan kutuun akka isii mudatu himte. Keeniyaan feesbuukii filannoo ji'a dhufu waliin wal qabatee waltajjii irratti haasaa jibbinsaa fi kaka'umsaa akka furuuf guyyoota 7 kenneera yookaan ammoo biyyattii keessatti hojii isaa akka dhaabu Rooyitersiif gabaasee jira. Filannoo pirezidaantii, seera basaastootaa fi biyya keessaa hagayya 9 gaggeeffamuu duratti dinagdeen Afrikaa bahaa guddicha duula gaggeessaa jirti. Gareen abukaattota Global Witness gabaasa kamisa darbe maxxanfameen akka jedhanitti feesbuukiin beeksisa siyaasaa seera Keeniyaa cabsu 10 ol fudhatee maxxansee jira jedhan. Komishiiniin walitti hidhaminsaa fi ida'amuu biyyoolessa Keeniyaa gabaasni kun argannoo keessaa mataa isaa kan deeggaru ta'uu ibsee jira. Facebook seera biyya Keeniyaa cabsaa jira. Haasaa jibbansaa kaka'umsa odeeffannoowwan sobaa akka ta'an of fayyamanii jiru jechuudhaan komishiinarri komishiinichaa Daanvaas Maakurii jimmata ibsanii jiru. Dubbi himaan dhaabbatichaa Rooyitersitti akka himanitti feesbuukiin haasaa jibbansaa fi qabiyyee nama kakaasu ofirraa baasuuf tarkaanfii gurguddaa fudhatee jira. Filannoo duraas tattaaffii sana daran guddisaa jira. Qabiyyee miidhaa gaggeessu saffisaa fi bal'inaan akka balleessuuf gareewwan of kennanii dubbatan kanneen afaan Suwaayilii fi teknooloojiidhaan adda baasuu qabna jechuudhaan dubbi himaan kun Daanvaas Maakurii akka jiranitti komishiinichi abbaa taayitaa komishiinii Keeniyaa kan dhaabbilee miidiyaa hawaasaa to'atu waliin mari'achuu isaanii fi hojiin feesbuukii akka addaan citu yaada dhiyeesse. Feesbuukiin heera mootummaa Keeniyaa seera haasaa jibbansaa fi itti fayyadama waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa cabsuun himatamaa ture. Biyyi kun dhaabbata yookaan qaama miidiyaa hawaasaa caalaa guddaadha jedhan. Feesbuukiis ta'ee dhaabbanni miidiyaa hawaasaa kamiyyuu nageenya balaadhaaf akka saaxilu hin hayyamamu jedhan. Deeggartoonni kaadhimamaa pirezidaantii bebbeekamoo hoogganaa paartii mormituu durii Raayilaa Odingaa fi itti aanaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa fayyadamuun kaadhimamtoota isaanii faarsaa namoota biroo amansiisuudhaan akka isaanitti makaman gochuu yookaan paartiilee waraanaa jiran yakka adda addaatiin himatanii jiru. Komishiiniin gaaffii keessa jiru qaama seera gosoota Keeniyaa 45 gidduutti wal danda'uu sanyii guddisuuf hundeeffame yoo ta'u isaan keessaa gariin isaanii qorannoo yaada kanaan dura gaggeeffame irratti yeroo jeequmsa uumame irratti wal irratti xiyyeeffatanii turan. Godinaalee Oromiyaa garagaraatti sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa jalaa danqamuu jiraattonni himan. Jiraattonni godinaalee Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu, Wallagga Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibbaa Lixaa fi Gujii wal waraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin haala hamaa keessa jiraachuu komatu. Yeroo waqtii gannaa kanatti qotachuu hin dandeenye kan jedhan qonnaan bultoonni egereen keenya yaaddeessaadha jechuun dubbatan. Wal waraansa irraa kan ka'e qotachuun akka hin danda'amnee fi dhiyeessi callaa guddisuu akka dhabame komatanii jiru. Erga sababa rakkoo nageenyaaf hojiin qonnaa jalaa daangeffame waggoota 3 lakkoofsisanii jiraachuus jiraattonni himan. Lixa Oromiyaatti godinaalee Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Wallagga Bahaa aanaaleen akka Giddaa Ayyaanaa, Amuuruu, Kiramuu fi kanneen biroon hedduun aanaalee hojii waqtii gannaa hojjechuu dadhaban akka ta'e jiraattonni himan. Godinaalee kanneenitti namni akkamittiin lubbuu koo oolfadha isa jedhu malee akkamittiin qotadhee jiraadha isa jedhu yaadda'uu dhiisee jira jechuudhaan jiraattonni himan. Godina Wallaggaa Bahaatti lafa hektaara 400 ol sanyiin uwwifamuuf karoorfame keessaa lafti hektaarri 24 ol sababa rakkoo nageenyaaf aanota 5 keessatti osoo hin qotamin hafee jira jedhan. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Asfaaw Hambisaa yaada raadiyoonii sagalee Ameerikaatiif kennaniin aanaaleen kunniinis Kiraamuu, Giddaa Ayyaanaa, Saasigaa,
Gobbuu, Sayyoofaa akka ta'an himanii jiru. Rakkoon nageenyaa kun gara fuulduraatti beela cimaa kan hordofsiisu ta'us jiraattonni sodaa qaban ibsatanii jiran.